السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبسنتيا كم درسنا جاهزين بكم درسنا تربينا جاهزين التعاطى وسنين بتاع الرموتو أكاتا فولين إتي hojjatamu qabadhe isiniif yaadeen jira haga dhuma viidiyoo kiyyaatti na wajjin naduuka bu'aa isiniin jecha akkaataa fuulin itti hojjetamu karaa salphaadha mana keenya keessatti waan qulqulluu ta'e hojjechuudhaaf homaa takka wanti baay'ee nu barbaachisu hin jiru waan salphaadha waan baay'ee salphaadha jechuudha mana keenya keessatti waan barbaanne hojjetanne jechuu dandeenya ammallee mootu kan alaa bitamu irra kan sirriitti mi'aawullee wanta manatti hojjetame kana akkasumallee kan qulqullina qabullee wanta manatti hojjetame akkasumallee barakinaa fi wal caalessi isaa kan manatti hojjetame iyyuu irra caalachuudha amma kanaaf haganuma kana iyyuu waan guddaa tokko tahee booda kanumatu waan guddaa tokko ta'a jechuudha kanaaf barakinni isaatii fi waa hundaaniyyuu wanti manatti dalagamee fi kun sirriitti wal caalaa jechuudha kanaaf manuma keessatti akkaataa itti karaa salphaadhaan fuulli dalagattanii isinitti agarsiisa haga dhuma viidiyoo kiyyaatti na wajjin bu'a. Egaa walitti deebineeti jirra fuuliin kunoo erga miicamee booda akkas jira akkanatti bobbokokee jira kunoo akka argitan kanatti yeroo miicamee booda miicamee sa'aatii 4 erga teessimfamee booda akkanatti bobbokoka jechuudha miicitanii bishaan duraa kan xurii qabu san irraa dhimbiibdanii boodallee bishaan takka itti naqxanii irraa dhimbiibdanii achi booda bishaan itti guuttanii keettu jechuudha yeroo yaadatanii itti dhuftanii bishaan irraa jijjiirtanii bishaan qulqulluu itti naqxanii bishaan qulqulluu wajjin keettu jechuudha kanaaf kun amma akkanatti bobbokokee jira fuulini kunoo ni agartu jedhee yaada akkanatti bobbokokee jira akka reefii san goggogaa miti jechuudha akkanatti bobbokokee kanaaf yeroo bilchaatullee sirriitti dafee waan bilchaatuuf nu gargaara jechuudha miicinee kaa'uun kun jechuudha kanaaf akkasiin miicitanii keettanii akkuma argitan asitti mootu loomii qaaraa fi timaatimii kaarootii fi qullubbii adii qopheeffadheeti jira jechuudha kanneentu itti naqama erga isa itti naqxanii fuuliin sa'aatii 2 yookaan sa'a 3 ibiddarra turee booda kana itti gootu kuni ruuzaa fi misira jechuudha misira diimaa walirra dabarsitanii akkasitti wal qixxeessitanii jara lachinuu wal qixxeessitanii walitti naqxu kana garuu durarratti itti naqxan erga sa'aatii 3 fuuliin danfee booda kana itti naqxan jechuudha kana itti naqxanii achi booda itti qadaadanii jechuudha kanaaf ammaa fi ibiddarra keenyatti qodanfisnee waan biraa irra keenya kan hin qabne ibiddarratti illee itti fufsiisuu danda'a kan imootu wanta kana afaan oromiffaan wanti inni jedhamu naaf hin galu isa namni hin qabne ibiddumarra keettanii ibidda jala xiqqeessitanii dhiisuu dandeessu jechuudha kanaaf mi'amma fuulii itti naqee ibiddarratti danfiseen isin agarsiisa na duuka bu'aa ammas kunoo fuulii ibiddarra kaa'ee jira ibiddarra kaa'ee jira waa hundaa bakkuma tokkotti itti naqe jechuudha fuuliin jala jira kunoo kudaarri gubbarra jira waa hundaa bakkuma tokkotti itti naqee ibiddarra kaa'ee bishaan immoo gara biraatti itti danfifadhe itti naqa jechuudha kanatti bishaan itti naqee inni tursiisa haga inni danfu asumatti ibidda kanarratti asumarratti danfa achi booda immoo fuudhee bakka kaa'u isin agarsiisa namni wanta irratti bilcheessitan san hin qabne ani garuu irra kaa'ee waan biraa rafuuf jecha achirra kaa'aa jechuudha garuu ibidda irratti guyyaa suuta bilcheeffachuun haala salphaadha jechuudha namanni ibidda jala xiqqeessitee jala deemtee bishaan fixatee hin fixanne kan achi godhaa bishaan immoo qorraa irraan buustu danfaa itti goote jechuudha akkasii jalaan gurraachan malkiin isaa akkasiif bareedu jechuudha kanaaf bishaan danfistee irra bubbuusta ammaaf kun danfaa jira danfee yeroo asirraa fuudhee achi kaa'u walitti deebineeti jirra fuuliin akkuma argitan kana amma ibiddarraa fuudhee asirra kaa'eetiin jira kunoo akkanatti danfaa jira namoonni mootu waan kana hin qabne jechuudha namoonni isa kana hin qabne gaazumarra keettanii gaazarratti wanta akka qorqorroo wanta irraa baay'ee wanta akkanaa kana gargartanii wanta akkanaa kana jalaan keettan akka hin gubanne gaazumarratti jechuudha yani homa qabdanitti godhattanii jechuudha
ani ammaaf kunoo kanatti godhe asirra kaa'ee akkanumatti asirra ture jechuudha. Adada inni bishaan fixatuun bishaan danfisee itti buusaa akkanumatti ka'a. Wanti beekuu qabdan immoo banaa ta'uu qabu. Banaa yoo ta'e nu jalaa gurraachata jechuudha. Amma kunoo akkanatti danfaa jira kunooti. Amma misiraa fi ruuza reefu walitti makee ture san fidee itti naqa jechuudha. Ammallee na biraan fagaatina. Kunooti misiraa fi ruuzni illee erga dhiqamee xiqqoo jiifamee booda akkana jira. Amma itti naqachuu. Kunoo argaa jirtu jedhee yaada. Amma waan misira itti naqee fi xiqqoo danfisaa gaddee bee hin danfine misira itti naqee jira. Ammallee wanti beekuu qabdanii garagalchaa hin ooltan. Maaliif garagalchaa yoo ooltan fuuliin adda bilchaatuun waan keessatti waan caccabuuf gara hin galchitan. Akkanumatti dhiistanii akkanumatti bilchaata jechuudha haga dhumaatu. Maaliif akka inni isin jalaa hin caccabne gara hin galchitanii yeroo inni bishaan fixate bishaanuma irra buustu malee gara hin galchitan jechuudha. Kunoo akkana jira. Booda xiqqoo boodaan mallee xiqqoo saata akka seegeetiin timaatimii yookaan salsaa maalagaa takkatti itti godha yookaan maankaa takka. Kanaaf ammallee xiqqoo jedhee walitti deebinaa na eegaa na hordofaanis niin jedha. Amma timaatimiidhaan itti godha. Timaatimii daakamaa yookaan salsaa jechuudha. Kunoo maankama tokko itti godha jechuudha. Maaliif akka malkiin isaa akka nuuf diimatuuf timaatimii maankama takkatti itti godha jechuudha. Kunoo diimatee jira. Ganama yeroo bilchaate kana caalaa diimate jechuudha. Kanarra garagalchuu maaliif akka baaqelaan hin caccabne waan barbaaduuf garagalchuu hin barbaadu jechuudha. Kunoo kana fakkaata. Yeroo inni bilchaate jedhee ani garuu halkan irra bulchaa jira. Kan barbaadan guyyaallee hojjetachuu dandeessanii warri ibidda irratti dalaydanii numayyuu guyyaa hojjetachuutu irra bareedadha. Ibidda irratti dafee buuta waan ta'eef ani asirratti waan dalaguuf yoon akka tasaa irraa dammaqee bishaan itti qica itti dabala jechuudha danfise. Kanaaf kana fakkaata. Inshaallah walitti deebina gizee fuuliin bilchaatee qophaa'ee agasitti na eegaa ammas. Egaan kunoo walitti deebinee jirra. Fuuliin bilchaateeti jira. Amma erga fuuliin bilchaate leemuna hin cuunfina. Leemuna yoo gurguddaa ta'e 3 yoo xixiqqaa ta'e immoo leemuna 3 cuunfina. Leemuna 3 cuunfinee itti goona jechuudha. Maaliif leemuun illee akka fuuliin bifa isaa hin jijjiiramne nu gargaara jechuudha. Yeroo kamuu bifa isaa hin jijjiiratu yoo tallaajaa keessa taa'e illee yoo loomii itti cuunfitan jechuudha. Kanaaf loomii 3 fidee itti naqa akka inni bifa isaa hin jijjiiramne. Kunoo haala kanaan bilchaatee baay'ee namatti tola. Yoo barbaadan daayitanii yoo barbaadan akkanumatti akka barbaadanitti godhatanii nyaachuu dandeettu jechuudha. Amma leemuun itti naqa. Kun leemuna 4 an leemuna xixiqqaa waan ta'eef leemuna 4 cuunfee leemuna 4 kana itti naqee itti waliin dhaa jechuudha. Maaliif leemunni hin mi'eessalleedha. Akka inni bifa hin jijjiiranne illee nu gargaara jechuudha. Kanaaf kunoo erga leemuna itti naqee waliin dha'ee kana fakkaata jechuudha. Kunoo akkanatti bareeda. Waaw baay'ee das nama jedha. Haala salphaadhaan manuma keenya keessatti dalagannaa jechuudha. Amma kun kan qorqoorroodhaan bitamu san yookaan kan alaa bitamu san baay'ee wal caala jechuudha. Mi'aan isaatii fi waa hundaanuu qulqullinni isaatis akkasumatti sirriitti mi'aayaa jechuudha. Booda akka barbaadanitti yoo barbaadan daayitanii yoo barbaadan immoo shunkurtii itti cirtanii akkasitti akka feetanitti godhachuu dandeettu jechuudha. Kunoo qophaa'aadha. Waa wayiitti naqxanii tallaajaa keessa yoo kaa'attan achumaa fuutanii yeroo barbaadanitti godhatanii nyaattu jechuudha. Kanaaf baasii fi waa hundaafuu nu gargaaras niin jira. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaatti.